ذلك يا قشيت أي من لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين filadhu har'a saahiba gaarii qabeessiin deemaa hojii khayrii. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرجرتو بوليانكي يبقى جراتاني نسنين جدا إيجا هرانتنا وان بريدا تكو قوات دفه نموت ببريدا اللي قوات دفه challenge بريدا تكو جينو جنة وجولتنا وين غاغافدا isaanis na gaafatanii akkasuma jechuudha namni gaafii kana argate daima nyaata kan immoo tuyyuu gaafii hin argatin jechuudha barbaree nyaata siniin jedha wanta birallee gaafa bira itti dabalaa itti dabaluu dhabe jechuudha sooqiddaa kaanillee har'a kanaan laallee achi booda immoo tuyyuu gooniin isaan dadhaban akkasitti itti dabala har'aaf immoo tuyyuu gaafii nuti wal gaafannee akkasumallee jechuudha challenge nuti hojjennu aga xumuraatitti nu faana turaa hordofaa isiniin jedha yoo waan nama barsiisu ta'e jajjabaadhaan nuun jettanii yoo waan faayidaa hin qabne ta'e yeroo keessan kanarratti hin fixinaa nuun jettanii isiniin jedha asumaan ofaa barsiisanii mee hin barattamu akka mo challenge itti rakkina qabu ayyee maqaa kan kee madhu maqaa kiyya Hadiisa jedhama obboleettii Amufirii faamiliiti. Ayyaa ta'u. Ani Timiree jedhama obboleettii Hadiisaati. Ayyee maashaallah asumaan isaan kana lamaan ani gaafii gaafadha jechuudha isaan lamaan jidduu taa'e akka na deebisan abdii qaba. Inshallah. Qophiidha? Inshallah. Qophiidha? Ayyee gaafiin kiyya inni jalqabaa ijoolleen rasuulaa meeqaa jedha? Eenyuun gaafadhaa namooti? Si gaafadhe. Si gaafadhe. Sallallahu alaihi wasallam torba. Dhiira meeqa durba meeqa? Shamara afurii fi dhiira sadi. Ayyee. Shamara afurii fi dhiira sadi likkiidha. Haati jaraa hoo eenyunni? Haati jaraa. Gaafii hunda deebisee moo maal jechuudha irratti malee manaan kennirra eega akkasii. Maayikii qaba. Ishi. Haati jaraa? Haati jaraa Ummul Mu'minii Khadija. Barbara diiraa. Bilahi mana biraan keedda. Bilaasha radiyallahu anha wa ardaha deebin sirriidha. Haati jaraa Khadijadha akkasii inni biraa. Inni biraa maal dirate manaa kenne? Ta duraa ta barbaree sanittiin fiigaa ture ammoo nin irraanfadhe ayyee walla qamma sirra maraa miti maan kama takkitti Bargaafii maruma deebisee. laaki maan kama takka nyaatta kam amma Hadiisaa gaafadhee jira asumaan immoo gaafiin kaatimireeti time malee kan jaannata eegu eenyu jedhama? Ridwaan jedhama. Allahu akbar. Arra namni barbaree nyaatti miila dinne ijoollee maal ta'an ka azaaba eegu hoo? Nyaatti Zalik jedhama. gasheete. Badhee siisana nama qammasi barbaree tan. Barbaree. Xiqqoo maqabas. Agoondee maqamas. Bara gahaa osoo agamaan barbaree nyaatte. Dhugaa. Ani garaa laafadha garaan danda'u barbareen afaan gubdee jennaaniin daa'ima kennineefi garuu silaa ofii qophoofne dhufne waan ta'eef namuu danda'uu qaba haa ta'u na harka akka malee gubde
Hayya hordoftoota kiyyaa gaafiif deebiin kenna akkuma itti fufetti jira osoo nun hifanne amma xumuraatitti nu faana turaa isiniin jedha. Xayyib amma gaafiin ka hadiisati. Hadiisa nabiyyoonni quraana keessatti maqaan isaanii dhawame meeqa? Maaddasi. Nabiyyoonni quraana keessatti dubbataman yookaan isaan nabiyyoota meeqa? 25. Maashaallah. Deebii sirriidha. Ulul azmii noo? 5. Deeminaa jiru. Hordoftoota kiyyaan garuu gaafii barreesse deebii waan laalaa jiranii seenaa wallaahi deebii hin barreessine. Lakkiin laaliin qabu. Deebiin qabu. Akkasi baarakallahu fiiki maankaa takka nyaadhu nu jalaan fixini. Amma namni biraa laa deebiin jirti. Maanullee deebisnee nyaanna. Nallee nagaa faddaa. Egaa hordoftoota kiyyaa gaafiif deebiin kenna akkuma itti fufetti jira na faana turan isiniin jedha amma gaafiin ka timireeti. Timire guyyaatti salaanni meeqa? 3. Maashaallah salaata 5 isin jedha. Tartiiban salaata 5. Tartiiban salaata 5. فجري زهري أسرى مغرب عشاء. أحسنتي ما شاء الله تبارك الله. ما كتب نافس أمبيسا بربريسي تنياتا يداني ردفتها هي إن شاء الله نيادو. طيب أما قافين كان كمان ستفاكاته سجلي شيء فيهن نوكراتا سورة الكهف أو كسورة كفيلانو كان كله هنتايا قالوا سجلي سانتين نوكراي. Iyyaale garuu abdii kun bakkaan yoo sagalee isaanii dadhabee kan godhu. Yoo sagalee isaanii dadhabee yoo fakkeessuu dadhabee ma yaala garuu. Iyyaali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أما سنموت يجتشدا هانيات في هارفتو نسمبرا كان هنياتو قرب حاجة كتليات لك أكانت تليات هانيات يوجتن كومنتي جلت بريسا لك هنيان يوجتن آتت بربري في دايما سنيان يما جتشدا انتو قرو يو بربرد تكاكو شرد Hayyee hordoftoota kenna deebima argadheetiniin yoo nyaadhellee dhiisaa yoo nyaadhellee nyaadha jetti yoo akka shi'aa fiifitti qaraate nyaadhu jedhaani wantu hin agasanii viidiyoo biraati irratti haa nyaattu yookaan immoo dhiistuun jedha. Egaa gara xumuraa dachaanee jirra namoonni nagaafattan jira barbaree fi deema kanas taatu takka qammasuu fedhe. Gaafiin dhabnuti sagalee amma nu keenya kana doofillee qaraate maasitti fakkaata. Hin danda'u dhugaa dhibbanii. Hin danda'u. Lakki ka amma sagalee hin danda'u dhugaa akkasitti qara'ee hin danda'u garuu yaala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
Sagaleen teetu. Naan hordoftoota dhignaalee hojjennaa nama keessanii ani dhagarre. Ani durallee sagalee isaanii fakkeessu dhugaa fakkeessuu hin danda'u jedhe. Hordoftoota keenya sagalee asin dura qaqqaraatullee argitanii hirtanii arganimi. Yeroo hedduu qaraateerta. Sagaleen sun saniin garaagarummaa hin qabdii kaan laaltanii nutti himtanii jechuudha. Tamasiisa fakkaatti fi ta'ussaasaa fi fakkaatti. Akkam. Sagaleen teetu mudoo sin jedhaarru. Akkanatti of badhaasa namni daa'ima nyaatti jechuudha kanuyyuu dhoggiteettu. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota chaanaalii Amuu Firii Faamilii hundi keessanuu haga ammaan wajjin turuu keessaniif galatooma jechaati. Gaafiin birallee yoo jiraate kan walitti fufnu ta'a jechuudha. Akkami geessine? Hordoftoota kiyyaa har'aafanillee akkanatti achi ba'ee mul'achuu kana qaata dhiisee sodaataa jira. Namoonni kunniin illee hin sodaatanii. Walumaa galatti ani sagalee akka ishee afiifitti qara'ee fi nyaanne daa'ima nyaachumaaf hin nyaadhe malee hin beeku akka isaan hin fakkeessine. Afaan isiniin jedha jalqabarraa haga xumuraa waan nu faana turtaniif guddaa takka galatoomaa aga viidiyoo biraatiin walitti dachaanu tika rabbii keessanuu tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. warra diin barsiisu hawaasa fi dukkanarraa baasu jazaa